Naannichatti dhiyeessii oomishaalee alergii dabaluuf hojjetamaa jiru keessaa misoomni Baala Shayee isa tokko. Misooma Baala Shayee aanaa tokko keessatti dhaabbata dhuunfaa tokko qofaan daanga'ee ture labsii aallee bara 2013 labsamee hordofee godinoota kibba lixa Oromiyaa keessatti babal'isuun danda'amee jira. Shayee bal'isuu irratti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa Innisheetivii kana milkeessuudhaaf xiyyeeffatee karoorsee kan labsine haa ta'u malee waggoota sadan darbe biqiltuu kana baay'isuudhaaf irraa barachuudhaaf qorannoon akka gaggeeffamu gochuudhaaf rakkoo naannoo kana jiru hiikuudhaaf xiyyeeffatamee hojjetamaa dhufee jira. Shayee biyyi keenya ollaa keenya as jirtu Keeniyaan doolaara biiliyoona 1.1 ol waggaadhaan irraa argatti. Nuyi garuu Keeniyaa caala lafa gaarii qabna. Keeniyaa caala qilleensa mijataa qabna. Lafa Shayeedhaaf ta'u qabna. Lixa Oromiyaa godinaalee jiran hunda Shayee gochuu dandeenya. Akkuma ekspoortii bunaa dachaadhaan guddistan waggaa 3 keessatti Shayees ekspoortii guddaa Itoophiyaa gochuu dandeenya waggaa gabaabaa keessatti.